السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمال هكفوني فرطة في خبجان تدخلنا. أرنتنا كنو حال من خياتي في الموت يعني سولت ديبيت جرا الموت يتهاجرتي وباتي ديرتو حال أنيس أدبات ترتي أنا أنيس أدبات ترتي ركّجات ترتي أما كنو الحمد لله أنا في سنين حال سير كنّي جرا مال ركّرتي أكا ركّني هنيهم مال أكتة بكتامين كرام سيول مني rakkina meeqa kan isirra gahee kanarras gahee kan jiru isinillee gaafadheetiin irraa baruu barbaade hanga gartee dhuma sagantaa teenyatti waliin turaan afeerraa teenye amma uumaa isaa amma alhamdulillah waliin deebise mee rakshaa naafatti waliin irra turre addunyaa guutuu waliin quba qabdi kana keessatti mee rakkinni waan gaafa mana kee jirtu si yaadachiisu tokko yoo jiraate rakkinni tokko sirra yoo jiraate mee uummata kanaaf isaan biratti akka ibsitu dhumarraa araanis gammachuudhaan qabaa. Wallaahi rakkinni tokko waan tana dura naaf inni hojii dabarsine malee wanni takka hin jirtu yaani qaamaanis edaan galee afaan haala waan jaalalaa fuula bareedaa na agarsiisaa jira. Kanaa achiin beeku akkamiin afaan turaadhaan nama waan jaarra. Jechuun rakkinni si qunname amma waan si qunname tokko tokkorraa kan ibsu danda'u jira. Jarreetti eeggata birreetti tokko maal jedhanii mana namaa si geessanii jaartiin galtee mana si geessanii sanis ifirraa si baastee baantu ta'uu ifirraa harka ta'uu ta'a muraa biraa jechuun maal si jechuudha biyyoo sadaalee ture rakkina kana maal na geessitan harkee ture. Kini redu kun wan serante wale redu wan ana qoftu ratte kana bulto to beetu ti akkana nago tamane wai walla tati atman akobe santi mal bis bitadeye se ke akkamitti tudare ani rakina kun ana ras geetu mo dira sirras geetu ana qofarma sultan sirras qofarma sultan atman rat sarage Walulle juga jirti akka walitti mul'annetti walulle wal biraanii ilmoo jijjiiraa fudhee bakka gabaa geessisee larakki sufee tamam anaa bakka dalagaa jiru miyyooti jedhu duubaa futee nama raachite malee ati maal mee rakkina maal naan hanqaate ammallee rakkina eessee fudhataasa hordoftoota murtee sarartaa gaafate. Jechuun rakkinni sirna geengeensi amma rakkina bara rakkina gaafa rastaasoo ture. Rakkinni maal akka ta'e kan jedhu kan jiru. Isaan nurra arganii boo'ee maraa buugee waa meeqa ta'e huccuu facaasee yeera maraa tolchisitee barbaadu dubanii achii asitee izeen acheeru bullee kunoo isiin tani nan biratti yuunin ergitellee nakkaatee ni gara daabdee waa meeqa diraame kun makkaana tufe. Jechuun aarii biraa siin jenne amma aarii keessa gala siin jenne uummata kee waan gartee rakkina keessa dabarte san hundasi akka ibsitee fi galata rabbumaafis achiin galchaa fi hundinuu naafatis tokko taanee akka galata gartee rabbiif galchaa uummata keenyaanis nuuf jiraadhaa nu bira dhaabbadhaa ammallee nu faana tura jechuun qabda siin jeeti malee ani akka addummaas yaada biraa keessa miira keessa galtuuf barbaadetii miti. Anis akkasumatti jechuudha amma arraas wajjin galee fi keessumaa arraas immoo kanaa'u heeraa mataa addaa siinee guyyaa takka waan bareedu takka walitti dhufne akkan jee isaanitti madduu qabu reeggi jamaan irra geessa yoo taatan. Cina manta anaaf keessummaa naama. Keessummaa kam naasii haa uummanni anaa nama ibsi qabu warra takkaa irra nagarree anaa deemee nama fudhatu malee nagarree bisi amma ilmoon xiyyaas kun olaal jaartii xiyyaas isaan hundaa'u ani ija takkoon ilaalaa jechuudha amma mijiigan tunis nama telefoona irraa bu'iti eeyina galtee inshaalla galtee maata gana telefoona walii galte qabdee amma kaasii honi jettu hin jiru amma mijiigan tunii fi isiillee alatti ija takkaa ilaalaa jechuudha isiin ammoo garuu mi'a kanarraa buutee gaafa sana gaa hedduu naara siteenis fudhatiin gooliin isi dhiibe jee goolii galchee gaafa sana irraa itti mana bu'ume. Deemuun si godha. Maal mana bu'ume? Ati godha. Halkan gurraacha deeme inni maal jetti naannoo gara beeka. Keessaa waan maal yeroo guddinni karaa gaafachuu itti neegalchitee halkan takka nama dadhabee. Itu sani awal man jalan itu kan kali sani tu boleh. Wallahi. Amma Allah amma betul tak ya?
guyyaa meesiin karaa galtee waan fudhata ta'ee jiran jirtu kana ani jaalala isiirraa qabu godhatee jaalala isiirraa qabutu isii alaa gartee isii deemsa jala deemeetu isii barbaadu naan hin ga'u jechuudha. Osoo jibbaa isii qabaatu garuu jaalala isii tirraan akkaan itti isii akka dhabee jennaan furmaanni isii alaa gartuun yoo ta'e malee gara biraatiin akka naan dhufu sammuuti beekti malee isii har'a qabatu garuu isiin akka biyya tokkotti yookaan hoo ani isii tara miidhaa irratti geessuu barbaadetti naaf fudhattee sanitti illee aarii biraan qabatu. Kanaafuu isinis hanga tokko koomitiinis taatu himaa fi ani jaalala si waan qabu malee waan biratti hin duraan illee lubbumaa bara ati baraadha isaaniiti yaada. Dua ammaa kana lubbuu ta'e duraan illee lubbuudhaan maal beeka. Yaani ati rubutina caalaa arra namaatti akkana si godhanii taasisuu akkuma ammaa kana yeroo gaaf duraatti ni jaalatu jechuudha. Amma ni jaalatu jechuudha. Kan eegaa sirriidha. Awwaala gaaf dura. Ani isaaniitiin duubu amma waan fakkaatu ifama waliin ani jechuun abdiin abdiin. Anis aluma meeshaa osoo ta'uu jecha namaatti namni deemee jireenya keessatti guddina keessatti namni gufuu ta'e jecha namaa kadhagee deeme sii malee anaamti. Abbaan firii osoo waan fedhe fuula dhabeeti miti viidiyoo sanis maxxantee turte addunyaan quba qabdi agartee beeka nafti gammachuu duraan jechuun dhufte kalaas qamisaa keessirra laalee si dungadee si gaggeessaa ture. Amma immoo jecha namaatti danillee dogoggoreetiin hin jiraate hordoftoota fayyadamoo narraa ifuma likkii gaafadhuun ana osoo hin taane uummata kee hundatti uummata kee bal'aa hundatti dogoggortee jirti. Ana qofa osoo hin taane isaan hundatti ifuma gaafadhu. Hayyee haa wallaahi hedduu takkaan jechuunillee miira tokko keessa galee jira. Wallaahi Oromooti guutuun keessanuu naaf jira adda addaa humnarraan sana amata keessaa hin galee. Tatana booda dhuftus gammachuu yoo dhuftes yoo bushooytes yoo mi'ooytes numa faana tokko madinaadha. Wali bushaawwan jirtu hunda siidaa jireenya biyyaa keessatti anumaasiitu marii qabu malee ilmi namaa kennu kan sammuu itti amanu. Namni tokko laafesi qofa mana keessa laafesi qofa namni mana kana jireenya kana namni deemu namni alaa akka hin deemne itti amantummaa sammuutti amansiisa. Maaliifuu guyyaa deemgadda naaf itti gartee gaafa guyyaa jalqaba naaf itti daawwannamus jecha narraa dhufu osoo hin taane jecha ani sitti hime osoo hin taane jecha namni alaa sitti himeen waldhabbiin hin jirre lafaa kaastee fiddee jireenya keenya ilaa hanga guyyaa irraatti osoo jireenya keenya fooyyessuudhaaf itti yaadin naaf atis guyyaa sanirraa kaasee ilaa hanga irraa lolaan dabarse osoo guyyaa baatitti lafa kan naa dabarsine kana jireenya keenya hundoofnee irratti gurmoofnee akka lolaaf dhaabbanne kanatti osoo jireenya keenya haala hundoofnee baatii 8 ala jiru kana osoo waliin jiraanne arraan kana laafee waan kana beeluu harka kun jireenya keenya hundoofnee waa'ee gartee jecha namaatiin ilaa hanga irratti lola malee jireenya keenya laafatti yaadni jira. Biyya kana eega baafaa wal dhabnee jiraas uummanni kun guutuun ooltoota keenya akkuma saffara oolatti gannoon irra maal goote abdii irra maal goote malee jireenya keenya bakka kam akka irra jiru. Warroonni gaafa nuti wal dhabne san jireenya isaanii keessa jiru arraa dara bakka kam akka isaan jiru. Yaani ammaa kana waraasi barbaade si galma leessuu barbaade efoo warra keenya irraa. Hundinuu haala yerootti wal qabatee waan namatti raawwatameetu anillee garaa nama fudhachiise. Maali fuula biqilaa bakka kan bareeda. Fuuldura naan jedhee bara naan kana laatumaan weetti afaan kanaan ta'ee waa tokko hin qabdee bara biqilaa. Biqilaa nama biqilaa. Kadaama duraanii Oromoo waan jedhu. Biqilaa maqaa keessatti adamaan jedhamu. Takut san yaaltee kaarraa kanas akka wanni kun wanni namni isin jarri ni fuune ichi namni isin jokkoo guutu akka gartee itti amanne gaafa dura gartee nama amantee jireenya keenya hunda biyyatti waliin laayine hanga irraa geenye rabbi waliin deebise alhamdulillah
kanarra dhaabbattee yoo hayaatu taate sanis akkaana lubbuudhu ittiin yaamatti jetii yaada. Yaani hin fuune jechuudha. Maalirraa hin fuune ilmooti yaa guddifatu jira. Ati bakka baa keessan naaf deemtee hangaruu ilmooti bakka bakka naaf teessuun barbaada. Yaani hin balleessa reerri ilmooti kana qilleensa irra dhiisu. Ani egaa qilleensa irra dhiisu osoo hin taane harka keeyyaarraan malee harka namatti nama hin biyyeessu. Atis ilmoo ni jaalatta, anis ni jaaladha. Haala biyya namaa kana guutuu quba qabna. Ilmoo namaa kalaas takka jaarsi irra dhiisee deemaa, takka gara dhiisee deemaa. San hunda caalaa jaalannaan baratiin irra jaalatte malee osoo nan sii jibbee namatti jaalattu. Ongas ni beektaa? Ani asaanti siiniin miti ani lubbuu yaanii jechuudha. Waay. Siiniin ani sii jechuun takka barana eega baratee barata mushakala kan qabu guyyaa tokko barasa asaanti barana akka ijoolleetti barana koo kee jechuudha barana. Waay. Hayi. Allafattu bare. Allafattu bare. Maali? Eenyu nan dubbata. Baba? Bakka wal fuudhanii walii yaa. Baba? Qotun umar hadirti nak warate warra salah keessa taphatan warate akkasuma. Amma yoo lama kan diyamu inaame. Diyamu takka kan wal fuudhu. Wayi Akkasuma laafte. Aiski. Okay, jis. Nah, nama ada wal fuudhu ni. Oke kenji. Oke kesi afi ati sai namudan se desa desa. Wah, kan. Woi. Abis lagi ke. Gambar apa? Umur dia. Kamu kan? Saya kalau ini. Kalau Baba? Memang ada ketiga abadu. Gentai pak? Ini masih sekarang Itu. Nama dah. Hati gabe dia. Akan juga mau jual. Ada lagi dong berarti. Nah, aku mau lupa ini. Mana celur ini dia. Ada yang ada kucing model berada. Acina apa gaduh kan? Pak. Kasih aku mana? Kamu kau terbaik. Harap kan agak kamu juga dia harap kan. Amas video berarti kawannya hangga ngerti boleh berarti negan nufura sinjalan na. Jangan kayak berarti dia juga hawa sendiri ada menelan jalan satu deh. Ya boleh sih. Bye. Angga video berasa kanta kawannya video memberi darah boleh berarti negan nufura galatoma. Video kuni yoo gartee gammachuun isinitti dhagahame akka gartee nuti gammachuun nutti dhagahame video maran qabannee isiniif dhufnetti yoo akka gartee gammachuun isinitti dhagahame share like subscribe commentiidhaan nu bira dhaabadhaa isiniin jenna. Jibeessa.